لولا خاب إثيوبياتي موتوما فدرال في TPLF جدو تتفو فيدرون TPLF ليلا درون هي كاليسا كي يخلن برخم لما بتتمي جارا وتمتين ميدان قدان ركبسيسو إتنان بريزيدنتي نانو تغراي أماريل أصفا فيدياتيمي Mootummaan naannoo Tigraay haala yeroo wajjin wal qabatee dhalattoota Tigraay diiyaasporaataan tokkummaa cimsuun fayyadamummaaf nageenya uummata Tigraay mirkaneessuuf akka qophaa'an yaamicha dabarse. Ministeerri barnoota Itoophiyaa Profeesar Biraanuu Naggaa bara barnoota 2019tti gosti barnoota haaroonni 11 barattoota kutaa 11 baratanirraa eegalee qajeelfama barnootaatti dabalamuu ibse. Gosti barnoota 11 dabalaman kunis gosa barnoota ogummaa teekinooloojiitiin wal qabatan ta'uun himame bal'inatuutti dhiyeessa. daawwattoota fi hordoftoota Hegeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sadarkaa guyyaan irraa hagayya 11 bara 2026 utulee teenya waa'ee lola kaabaatii fi himannaa TPLF ilaalchisee bal'inaan isin biraan ga'uuf tartiiba galchineeti jirra amma bal'inatu isinitti. Mootummaan federaalaa wixata kaleessa hagayya 11 bara 2026 Tigraay raayyaa lamaaxaa mana barumsaa Murawarratti haleellaa raawwatee jiraachuu gabaasalee baan hordofuudhaan itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay obbo Amaanu'eel Asaffaa miidiyaa AFP'tti mudhaan mirkaneesse. Obbo Amaanu'eel Asaffaa mootummaa naannoo Tigraay bakka bu'uudhaanis himannaa dhaleesse. Haleellaa diroonii kibba Tigraay keessatti raawwate jechuudhaan obbo Amaanu'eel Asaffaa wayyaanee bakka bu'uun mootummaa federaalaa himatee jiraachuun mul'ate. Haleellaa kaleessaa tana hordofee amma haalli waraanaa jiru waldhabdee mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi aangawoota naannoo Tigraay jidduu jiru kan ammeessu ta'ulleen ibsameeti jira. Akka gabaasa miidiyaa AFP'n aangawoota Tigraay kana gaafachuun gabaasetti haleellaan tun kan raawwatamte raayyaa alamaxxaa naannoo daangaa naannoo Amaaratti dhiyaatu ganda Murawwaa bakka jaamtutti ta'uu ibseeti jira. AFP'n qondaaltota Tigraay fi maddeen hospitaalaa waabeffachuun gabaasa isaa keessatti haleellaa tanaan dubartii takkaa fi dhiira sadi dabalatee humni waraanaa Tigraay sadi madaanii jiraachuullee gabaase. Itti aanaan durataa TPLF Amaanu'eel Asaffaa AFP'tti akka himetti mootummaan Itoophiyaa haleellaa diroonii Murawwaatti raawwate. Haleellaan tun mana barumsaa sadarkaa lammeessaa keessa rukuttee jiraachuu mirkaneesse. Garuu AFP odeeffannoo kana bal'inaan gabaasurraa qusate. Ibsi wayyaaneen AFP'f kennite tun haleellaan tun naannoo Tigraay irratti kan xiyyeeffate waggaa ta'u lubbuu namaa galaafatee jiraachuu fi garuu bal'inaan kan hin ibsine ta'ulleen mul'ate. Maddi yaala hospitaalaa alamaxxaa dhaabbata oduu kanaatiif akka himetti hidhattoota madaan 4 keessaa 2 baqaqsanii hodhuudhaan yaalaa jiraachuullee mirkaneessan. Gama biraatiin gabaasni BBC Afaan Tigree aangawoota naannootii fi humnoota Tigraay waabeffachuun lakkoofsi namoota madaanii dabalaa jiraachuullee gabaasan. Haleellaa kaleessa ganama sa'aatii 2:00 dirooniin raawwatetan yeroo 3 deddeebitee kan raawwatamte waggaa ta'u miseensonni humnoota Tigraay 3 ajjeefamanii jiraachuun gabaafameeti jira. Akka gabaasa kanaatti haleellaan kun miseensota Tigraay kanneen kutaa 26 ja'aman mana barumsaa san keessatti dahoo godhatanii jiraachaa jiran haleellaan irra deddeebi'uudhaan irratti raawwatamtee jiraachuun gabaasaaleen adda addaa baan mirkaneessaniiti jiran. Gabaasuma lola kaabaatii fi naannoo Tigraay wajjin wal qabatuun mootummaan naannoo Tigraay haala yeroo wajjin wal qabatee dhalattoota Tigraay kanneen diiyaasporaa ta'anii biyyoota garaagaraa jiraataniif yaamicha dabarse. Naannoo Tigraayitti qindeessaan diiyaasporaa waajjira adda bilisummaa uummata Tigraay obbo Hayilee Fisaa guyyaarraa ibsa haala yeroo irratti miidiyaaleef kanneen diiyaasporaan Tigraay biyya alaa jiran mata duree sanyii balleessaan saba hin qusatu jedhuun hagayya 25 bara 2026 irraa eegalee haala yeroo ammaa Tigraay irratti akka mari'ataniif yaamicha dabarse. Mariin tun koree jiddu galeessa wayyaaneetiin kan hoogganamtu waggaa ta'u diiyaasporaan Tigraay hundinuu tokkummaadhaan ta'anii abbaa biyyummaa Tigraay lafa uummataa fi bulchiinsa akkasumas mirga lubbuun jiraachuu fi nageenya uummata isaanii balaadhaaf saaxilamee jiru kabachiisuuf waliigaltee mariirra akka gahanis dhaama. Tokkummaan cimaan diiyaasporaan Tigraay akka lakkooftuu Habashaa bara 2013 irraa eegalee cimee jiru otoo duubatti hin deebiin gara fuulduraatti illee cimanii akka itti fufaniis gorseeti jira. Ibsa qindeessaan diiyaasporaa Tigraay kun mariisaniin akka ibsetti akka fakkeenyaatti diiyaasporaan koree qabeenya sochooftu akka hundeeffatuu fi garaagarummaa siyaasaa xiqqeessuu akkasumallee tokkummaa diiyaasporaa irratti akka hojjetanii fi hojii abbaa biyyummaa sadarkaa eenyummaa isaanii eegutti akka marii taasisanis ibseeti jira. Mootummaan federaalaa uummata Tigraay balleessuuf hiyyoomsuuf hojjechaa jiraachuu kan hime qindeessaan diiyaasporaa waajjira adda bilisummaa uummata Tigraay obbo Hayilee Fisaadha. Dhalattoonni Tigraay bara 1967 irraa kaasanii lafee duudaatii fi fuula duraas uummata Tigraay kan tajaajilaa turanii jechuudhaan seenaa diiyaasporaa uummata Tigraayis ibseeti jira. Bara 2013 irraa waraanni Tigraay erga ka'een booda Tigraay diiyaasporaa ta'an addunyaa keessa jiran gara kominikeeshinii Awurooppaa seneetaroota kongireesii fi imbaasiilee adda addaa deemuun sagalee uummata Tigraay dhageessaa turuullee yaadachiise. Haa ta'uutii malee waliigaltee Piriitooriyaa booda suuta jechuudhaan gariin garaagarummaa siyaasaa keessatti uumamee waan jiruuf garaagarummaa siyaasaa xiqqeessanii uummata isaaniitiif dursa akka kennanis dhaameeti. Garuu yeroo siyaasaan Tigraay sirreeffamuu eegaletti diiyaasporaa keessatti sirreeffamni haa mul'atu jechuudhaan dhaame.
Ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa bara barnootaa 2019 gosa barnootaa ogummaa haarawaa godhatakka qajeelfama barnootaatiin hojiirra kan oolu ta'uu beeksise. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa bara barnootaa 2019 irraa eegalee barattoota kutaa 11ffaa barataniif gosa barnootaa ogummaa fi hojiin wal qabatanii jiran godhatakka hojiirra kan oolu ta'uu beeksisuudhaan qophii biiroolee barnootaa naannoleetti fi bulchiinsa magaalotaatti qacarrii barsiisota dabalatee qophii barbaachisu akka taasisanis dhaame. Akkaataa kallattii imaamata barnootaatii fi leenjii haarooyni barnoota ogummaa sadarkaa duraarraa eegalee hammachi kaa'uudhaan marsaa lammaffaaf gosa ogummaa godhatakka hojiirra oolan kanaaf qajeelfamni barsiisotaaf kennamuuf xumuramee jiraachuullee Profeesar Biraanuu Naggaa ibse. Gosti barnootaa ogummaa wajjin wal qabatan godhatakkan dabalaman ja'aman kunnilleen gosa barnootaa teekinooloojii sibiilaa, teekinooloojii awutomaatikii, teekinooloojii uffannaa, safara ifaa gamoo, hojii ujummoo bishaanii, misooma sooftiweerii, akkasumallee oomisha midhaaniitii fi tajaajila kunuunsa fayyaa, tajaajila hoteelaa, hojii rifeensaatii fi tajaajila miidhaginaa akkasumallee qophii nyaataa akka ta'es ibsamee jira. Tarkaanfiin tun barattoonni barnoota idilee isaanii cinaatti hojii isaanii hojiidhaaf isaan qopheessuuf akka gargaaruu fi gara fuulduraatti ogummaa hojii akka cimanii fi namni barate hojii uummachuu fi ogummaa hojii irratti akka bobba'uuf kan gargaaru ta'uun ibsamee jira.